dubartiin heerumtee jiruun tee akka gadi dhaabattu barbaaddu dhiira waa lamaan kana qabu maleen heerumin. Hedduun dubartiidhaa funyaanii fi bareeduma laaltee heerumtee heerumuu fi xalaaqamuun isii walqixa ta'e. Dhiira waa lamaan kana qabdu osoo fokkateellee laaltee yoo itti heerumte jiruun tee gadi dhaabatti. Waa lamaan san keessaa tokkoffaan maa inni dhaamsa Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. Idhaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuh. Tokkoffaa irratti gaafan heeruma jette wanni ati dhiirarraa laaluu qabdu maa inni amantaa ufii jabeeffata, salaata, sooma, rabbi sodaata jechuu laali tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti amalli isaa akkamii? Namni gariin kama rabbi sodaatu ka amalli isaa ammootu badhetti ofirraa si darbutu jira. Nama amala qabu ka amantaa ufii jabeeffatu lammaffaa irratti laaltee itti heerumte taanaaniin seentee bahuun keen ulfaataa beeki. Seentee bahuun keen ulfaata. Nama amala hin qabne ka amantaa hin qabne bareedumaa fi qabeenya laaltee itti heerumtee seentee baate siin jedhan. Heerumtee xalaaqamte siin jedhan sihii akkamitti bareeddu wallahi. Sihii moonaalizaa fakkaattu.